Ministirri Muummee Itiyoophiyaa Dr.Abiyyii Ahmad Fooramii Xaanaa kudhanaffaa magaalaa Baahir Daaritti taa'amaa jiru irratti hirmaachuuf Baahir Daar jiru. Fooramichaa isaan kan banan Ministirri Muummee Dr.Abiyyii Ahmad hirmaattota Fooramichaan baga nagaan gara magaalaa miidhagduu Baahir Daar dhuftan jedhan. Afrikaa tasgabbooftuu taasisuuf rakkoolee Afrikaaf furmaata Afrikaa barbaadu karoorsuuf hojiitti kun barbaachisaadha jedhan. Afrikaan jijjiirama qilleensaan qoramaa jiraachuu kan eeran Ministirri Muummee Dr.Abiyyii kana qolachuuf akka Itiyoophiyaatti gama anniisaan hojiilee hojjetamaa jiran eeraniiru. Hydroelectric power plants and solar and wind farms. Ijaarsi anniisaa elektirikaa bishaanii anniisaan ifaaduu fi anniisaan humna bubbeerraa argamu nuyi fi ollaan keenya anniisaa tasgabbaa akka qabaannu taasisaa jira. Kun nuuf ejjennoo hanqina anniisaa qabnu guuttachuuf qabnu qofa osoo hin taane qabeenya uumamaa qabnu sirnaan fayyadamuun anniisaa elektirikaa akka biyya alaatti erginu nu taasisa. Itoophiyaatti oomishni gannaa fedhii oomisha biyyattii harka 30 qofa uwwisa kan jedhan Ministirri Muummee Dr.Abiyyii Ahmad kana furuuf oomisha qamadii bonaa eegalleerraa jedhan. Kanaanis jijjiiramni abdachiisaan biyyattii keessatti dhufuu eeran. Gama biroon Itiyoophiyaan jijjiirama qilleensaa qolachuuf sagantaa ashaaraa magariisaa hojiirra oolchaa jiraachuus ibsaniiru. We have launched Green Legacy Initiative. Bara 2019 sagantaa ashaaraa magariisaa hojiirra oolchuu eegalle. Kunis lafa bosonirraa manca'e deebisanii bosonoomsuu fi uwwisa bosona keenyaa ol guddisuuf kan kaayyeeffatedha. Galmi keenya biqiloota naannoof mijatootaan biliyoona 20 dhaabuuf ture. Galma qabanne milkeessuu qofa osoo hin taane biqiloota biliyoona 25 dhaabuu dandeenyeerra. Hammi qabachuu isaanis giddugaleessaan harka 70 olidha. Giddugala oomisha biqiltuu 100,000 fi 20 ol keessatti biqiltuu baay'isaa turre. Kun ammoo dandeettii biqiltuu biliyoona 8 oomishuu kan qabudha. Sagantaan ashaaraa magariisaa kun lammiilee miliyoona 1 ta'aniif carraa hojii uumeera. Itiyoophiyaan hojii jireenya magariisaa, dinagdee magariisaa fi amala magariisaa eegalte cimsitee itti fufti. Gaagaamni qaala'insa gatii boba'aaf gaazaa biyyootaaf qormaata ta'aa jiru kalaqa haaraa barbaada kan jedhan Ministirri Muummee Dr.Abiyyii Ahmad mootummaan Itiyoophiyaa imaammata dhimmichaaf furmaata ta'an baasuun hojiirra oolchaa jiraachuus himan. Recently, we have adopting policies to create emission-free. Dhiyeenya kana imaammata geejjiba qilleensa gubataarraa bilisa baasuun konkolaattonni anniisaa elektirikaan socho'an tajaajila akka kennan taasisuuf hojjechaa jirra. Dhimma nageenyaa teekinooloojiin ala dubbachuun hin danda'amu kan jedhan Ministirri Muummee Dr.Abiyyii Ahmad teekinooloojii haaraan hariiroo addunyaa bocaa jiraachuus eeraniiru. We cannot discuss security without technology. Teknooloojiin ala dhimma nageenyaa dubbachuun hin danda'amu. Teknooloojiin haaraan hariiroo addunyaa boca birmadummaa dijitaalaa fi teknooloojiis balaarra buusuu danda'a. Teknooloojiin akkuma gama dinagdee hawaasummaa fi bilisummaan qooda qabu tarsiimoo siyaasaa teessuma lafaa teknooloojii bocuun nurraa eegama. Afriikaa hedduminni walqixxummaa fi tasgabbiin keessatti mirkanaa'ee barbaannu uumuuf dargaggoonni addichaa murtee kennuu keessatti hirmaachuu qabu. Fooramii Xaanaa kudhanaffaa kanarratti dura taa'aa mana maree birmadummaa ce'umsaa Sudaan Leetanaal Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan dabalatee bakka bu'oonni biyyoottan garaagaraa hirmaachaa jiru.